Tole nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa inni dhumaa fi darban qabne alaa fi qixaa isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloota koo gola arabaa irratti kan argamtan ardii arabaa irratti kan argamtan hunduma keessaniif nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaan qaba. Nagaan koo immoo isa irraa faadha. Waaqayyo faa galatu isinillee bakka jirtanitti nagaa akka taatan abdiin qaba waaqarraa. Isiniin jedha Madaam Qimaamoot. Arra gurruma keessan ergisaan dhaggeeffadha. Anaaf laadhaa tolaa isin dhageessan isin maka gadi hin baafne. Inni akkanan isiniin jedha maalumaaf subscribe, like, share kan berengeenya kabra ga'uuf akkas ingooneef maaliif isiniin jedha anis isinis indadhamnamma kana awwaara wajjinii wallulaa oollee shattafaa oollee qodaa ol guuraa gadi guuraa yeroo shattafnu yeroo maal goonu piroosesii kan amma gadi isiniif guuruu hin danda'u hundumti keessaniyyuu hin beektu. Anamma nadammara subscribe na godha jechuun mataan no isiniin jedha. Kana hojii madaamii wajjin duukaa kaachaa oolee yeroo as deebi'e immoo isin gaddisiisu. Subscribe godha. Ilashii milikkita diimtuu sana kun harka mirgaatti jirtu sana ishii xaq gochuudhaan ishee eegushee xaggotan milikkita bilbilaa fakkaatu sana tuqxanii gurraachessuudhaan maatii koo ta'a. Viidiyoon yeroo mara gallakkisu akkasiin dhaqqabuuf yeroo hundumaatti jechuudha. Inni lammaffaa immoo warroonni wal dammarsan isiniin jedha obboloota koo. Warroonni wal dammaruu barbaadan warroonni maatii waliif ta'uu barbaadanii daqiiqaa 3 ol. Daqiiqaa 3, daqiiqaa 4. Yoollee teessanii viidiyoo sana qalbeeffachuu hin barbaanne ilaaluu hin barbaanne yeroo dhabdan itti banaatoo hojii keessanitti harka keessan siif kadhaan isiniin jedha. Daqiiqaa 3, daqiiqaa 2 ilaalaatoo walii da'aan isiniin jedha obboloota kiyyaa. Kana ta'uu baannaan isinuma duukaa hin turallee seetanii isinuma duukaa. Dabalateetu kan mana keessa jira labe bu'aa waan na caalchiseetu isin duukaa deebi'aan isiniin jedha. Kanaaf wala jajjabeessinu walaa gargaaru wal jajjabeessuun wal gargaaruun bartee uummata keenya ijoollee Oromoo haa ta'uun isiniin jedha. Inna ijoolleen Oromoo dhugaa wal jabeessuuf wal guddisuudhaaf waliif yaaduuf dhugaa inaaffaa godhannu mee dhugaa xiiqiyaa qabannu kanarratti isiniin jedha. Mee xiiqiyaa qabannu kanarratti dhugaa maaliif nuti iddoo hormoonni hin geenye maaliif kan hormoonni hojjetan hin hojjenne isaanii olitti maaliif hin tarkaanfachuu hin dandeenye nuti. Bitaa keessan hin argitu mirga keessan hin argitu ijoollee Oromummaas deebi'aa laalaa. Yoo ofii taaniidhaan namaaf ta'u yoo ofii hin taane namaaf ta'uu hin dandeessu. Ofiifuu hin taane waan ta'eef ofirraa haftee namaaf ta'uu hin dandeessu. Ofii keenyaaf haa taanu. Ofii keenya haa gargaaru. Walii keenya haa gargaaru. Booddeedha qomoo biraatti dabarree gargaarra. Innaa akkana inni isiniin jedha obboloota koo baay'ee isin kabajaa baay'een isin jaalladha hunduma keessaniyyuuti.